Barakaatu kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo bakka garaagaraa jirtan akkam nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbiin isiniin jedha. Egaa namoonni daataa moobaayilii irratti tola fayyadamaa turtanii daataan sun isinirraa dhaabatee jedhee haala kamiin ammas appilikeeshina biraatiin duraan egaa appii kanarratti kan nuti duraanii tola fayyadamaa turre amma garuu xariiqni sun waan dhaabbatee jiruuf guyyaa 2-3 akkas gaheera natti fakkaata erga dhaabbate amma immoo appilikeeshina biraadhaanii warra daataa isii birrii 39 qabanuu fi akkatti tola isiniif dalagu isinitti agarsiisa nafaana bu'aan isiniin jedha. Warroonni jalqabaa gara YouTube chaanalii kootii dhuftan subscribe like share na gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Maqaan chaanalii kootii Rashaad Tuubii kan jedhudha. Seenaatii subscribe na godhaan isiniin jedha. Amma appii sana Pilistoorii keessaa argannaa jechuudha. Kallattumaan Pilistoorii seennaa jechuudha. Yeroo Pilistoorii seenne jennee kunoo appii kanaa jechuudha kan isin buufattanu paaspoon biroo jettanii itti barreessitu jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii paaspoon biroo kanatti barreessitanii akkasitti gadi buufattu jechuudha. Anamma waan daawuloodii godhee jiruuf open godhee seenuu malee waan biraa nan barbaachisu. Isinis appii kana Pilistoorii keessaa buufattanii itti fayyadamtu kallattumaan akkasitti erga buuftanii jettanii istaartii ka jedhu irra rukuttu jechuudha. Hanga 10 yeroon akkas hanga tokkotti isinii lakkaa'ee jedhee mallattoo qulfii isinii fida. Okay jettanii egaa mallattoo qulfii asitti yeroonni isinii fidee jedhee mallattoo qulfii sana rukuttanii akkanatti seentu jechuudha. Egaa namoonni shabakaa birrii 39 qabdanuudhaaf kan inni isinii hojjetu egaa waa hunda kan inni hojjetu jechaadha. Egaa appii kana buusaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Akka irraa fayyadamtanu abdiin qabaa nagaa rabbitti naa turaan isiniin jedha. YouTube kiyyas immoo laayikii sheerii naa gochuu hin dagatina. Warri itti fayyadamaa jiru warri isin rakkisaa jiru gadi buufadhaatii irraa fayyadamaan isiniin jedha. Egaa appilikeeshina piispoon biroo ka jedhamu kanaan isiniin jedha. Nagaa rabbitti naa bula halkan gaarii.